takka bakka jirtani waboo chap 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 waboo chap 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 waboo naa jee gaaboo itaabbaatu diinni haarifatu firri haa gammaduuti bakka jirtume chap 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 waboo jee gaaboo bahii as jalaa bahii bar dhiigaatu si qabaa booda bahii as jalaa bar akkanumatti asii farkitii bar viidiyoo kana ani maallaqa kiyyaan qabeenya kiyya warra bira hamatan haa godheen anaa taa'ee sagalee tiyya waraabatu jira as seentee maaliif dhukkoo if qabsiista bahii as jalaa just leave simple as that now maaliif na jala dhuftee dilooytee arrabaas quuftee haqiiqa waan tokko seemu daqiiqa ati na arrabsiisu san wallahi na arrabsaan jirti if arrabsaa jirti hagana huwe all I want to tell you kan na arrabsitu kan maatii kiyya arrabsitu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam namni haadha nama arrabse haadha ofii arrabse jira rasuuli alayhi salaatu wasalaam namni nama arrabse of arrabse kana huwa kanaafu viidiyoon kun sillaalchisu sitti illee hin tolu bahii as jalaa dhiigeef hin qabsiisin gara sagantaa keenyaa dabarraa jechuudha. Hordoftoota daawwattoota keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan bakka jirtanitti duraan dursee salaamanni rabbi isin haa dhaqqabu jechaadha arraan tanagaa deeggarsaa fi tumsa waboodhaaf taasisuudhaaf akka obboleessatti dirqama namummaa dirqama amantii dirqama oromummaadhaa dirqama lammummaadhaa baadhannee waan jirruuf yoomiyyuu nuti waan oromoo fi oromiyaadhaaf ta'u dubbachuurraa if duba hin deebinu kan hubadha. Not today, not tomorrow, not forever. We will always never stop speaking the truth about our people. Jeti faranjilleen akkasin janna. Arraamiti, borumiti, zalaalamiti, dhugaa ummata keenyaa dubbaturraa if duballee hin deebinu. If duballee hin deebinu. Dhugaa ummata keenyaa osoo isiin dachii torban keessa gasseentellee jala gasseenni dhugaa ummata keenyaa funaannee dubbachuurraa hin deebinu. Osoo isin sami torban illee ol baate fagaattee jala deemnee dhugaa ummata keenyaa baasnee dubbachuurraa if duba hin deebinu. Dirqama amantiitu nu darqa. Dirqama amantii nurra jira. Dirqama lammummaa nurra jira. Dirqama sabaatu nurra jira. Dirqama biyyaatu nurra jira. Dirqama namummaatu nurra jira jechuudha. Kanaafuu I salute wabo bakka jirtanitti. You deserve respect. You deserve love. Kabajatu simmala wabo bakka jirtutti ulfaadhu wayyoo kabajan dachiin ati irra rafaa jirtu dachiin korokoncha dhagaan sun firaasha laafaa siifaa ta'u rasaasni kee kan diinarra bu'u haa ta'u kan firra hin xuune haa ta'u wabo rabbi si waliin haa jiraatu tumsi rabbi si waliin haa jiraatu naa jabaadhu bakka jirtutti tokkummaa keetiis sodaa rabbii qabaadhu dhugarratti hundaa'e this is for you kabajaa keeti kun baga iida arafaatiin si ga'e wabo egaa akkas jennee booda gaa kanaafuu akkuma isin jetti dirqama narra jira maaliif haga lubbuun tiyya ruuhiin tiyya Ameerikaa tana keessa jirtutti callisuu hin danda'u oromoo fi oromiira maaliif dhugaa walitti himna wallaahi wa rabbal ka'aba maqaa dhiiga oromootiin Ameerikaa dhufeen akka Naasir Hamzaatti oromootu sarbame oromootu ajjeefame oromootu hidhame jedhee maqaa oromootiin Ameerikaa waan hin dhufee jiruuf jecha maqaa oromootiin waan hin amantii tiyya tanallee baradhee jiruuf jecha maqaa oromootiin waan hin biyya kana keessatti hojii hojjechaa jiruuf jecha maqaa oromootiin waan hin ani baradhee biyya kana keessatti barsiisaa jiruuf jechatti maqaa oromootiin biyya kana keessatti dhufee fuudhee ilmaan horee dagaagee mana horadhee jaartii horadhee ilmaan horadhee waan rabbiin alaafis hojjedhee waan hin jiruuf maqaa oromootiin dhufee maqaa oromoo nyaachuun fafaanaaf kanaafuu haga ruuhiin tiyya dachii addunyaa tanarra jirtutti dhugaa oromoo dubbatuudhaaf abbaan feeteelleen afaan naqabsiisuu hin dandeessu yoo rabbal aalamiin qofti ta'e malee kana wadhu kanaafuu wanni kun dhiiga namni isinitti kaasu haasooni kiyya kun yarumaan as keessaa bahiin sinjaa bahii as keessaa kanaafuu waboon haa deeggaramu bira dhaabbachuu qabna ummata akka kiyyaaf akka keetitti jireenya barbaada
biyya keessatti hin hafin daggalatti galee bosonatti galee maaliif bu'aan isaa maali anaa fi ati iftaanee waltaanee mataa ol qabannee oftaanee akka jirannu qofaafi akka gabrumne hin jiranne qofaafi sun sani kanaafuu qabeenya qabduun humna qabduun dandeessii qabduun waboo bira dhaabbatuun kuni yaaminsa obbolummaa ilma Oromooti. This is my humble suggestion for you and my humble request for you. If gaqqabee akka obboleessatti akka lammitti waboo bira dhaabbadhu dhagaa ittiin darbin kana kaneensiidhaamu. Kuni ajaja nam tokkooti irraa natti hin dhufne. Gaafii nam tokkooti biraallee natti hin dhufne. Dhaggeeffadhu. Dirqama keessi kiyyaa natti dhageemeen sitti himu jira. Sun sani kaan kalammadaa hawaasni biyya keessa jirtan. Hireen tun hiree waloodhaan tokkummaadhaan hirriba irraa itti dammaqxanii hiree itti fayyadamtanii dhugaa teessaniif mormitan dhugaa teessanaaf falmitan. Alarraa teessanii ajaja tokko illee hin eeggatina. Namni alarraa akka Jawaar Mohammeditti asirraa isin hoogganuu taa'u inuma hin jirre. Kana dhugaa ifitti himaa. Oromoo fi Oromiyaan Jawaar Mohammed qofaa miti ka isin dhalchite. Ka isin dhalte. Oromoo fi Oromiyaan fakkaataa akka Jawaar kumaantamtu biyya keessa jira. Ummanni akkasii kaatanii ummata keessan hooggantanii dhugaa ummata Oromoo fi Oromiyaadhaa irratti hundooftanii ummata keessan hooggantanii gabrummaa xumursiistanii bilisummaa mirkaneessuun isin irra jirti. Ummata alarraa wanni eeggattanii jiraat deeggarsa qabeenyaa, deeggarsa yaadaa, deeggarsa gartee qabsoo teessan finiinsuu qofa yoo taate malee kan qabsoos jalqabee bakkaan gahuu danda'u isin qofa. Kan gabrummaa tana rabbii gaditti xumursiisuu danda'u isin qofa. Rabbii gaditti humni ta ummataati malee ta mootummaa biyya bulchuuti miti. Mootummaan qarreerra jira. Mootummaan kufaatiin isaa ifaan ifatti bahee qarree gubbaa jira. Yoo xiqqoo akkanatti achi dhiiban qarree san seenee keessaa bahuu hin danda'u. Kanaafuu TPLF ni yaadattan gaafa isiin dhibbatti moonee jettee guyyaa kaan isiin moo isii labsattee qarree fi qeerroon manatti hin dachaane kaatee qabsoo finiinsite. Achirraahi Jawaar Mohammedis qabsoo tana gartee hoogganutti seenee abbaa itti tahee qabsoo tana qeerree fi qeerroo waliin xumurratti itti seenee jechuudha. Kanaafuu hawaasni biyya keessa jirtan dammaqinsaan waloodhaan tokkummaadhaan gabrummaa tana ofirraa saaquudhaaf yoo bakka takkaa kaatan hireen isii amma. Hireen tun isin hin dabrin. Kan sadaffaa qabsaa'ota takkaammoo waraana Oromoodhaa fi poolisiin Oromoodhaa hadaraa rabbii nun salphisinaa. Jarana Oromoo fi Oromiyaa irra taa'atii biyya teessan eeggadhaa. Biyya namaa dheexanii ajjeefamtanii salphattanii booji'amtanii hidhamtanii taa osoo isin jennu diddanii kaatanii harka diinatti buutan jechuudha. Kan isin irraatiisuuf deemtan diina keessan. Kan isin loluuf deemtan diina keessan. Lamaanuu diina keessan. TPLFs diina keessan. Nafxanyonninis diina keessan. Lamaanuu diina keessan. Kaayyoo loltaniif illee waan hubattan itti hin fakkaatu. Nullee dhageeyaa hin jirtan. Maqaa Oromootillee nyaachaa jirtan. Nullee salphisaa jirtan. Warroottan biyya keessatti haftan poolisoonni waraanni makkalaakiyaan kanarraa barattanii of qusattanii humna teessanii fi dandeettii teessan gara xumura gabrummaa ummata Oromoorraa xumuruudhaaf gabrummaa kanatti osoo xiyyeeffattan gaarii jeetii yaada. Kanaafuu ummatatti gaddeebi'a, ummatatti makamaa. Mootummaan Phiphiidhaa yeroo ammaa tana keessatti hafuura baafatuudhaaf xiqqashoo malee waan takka hin qabu. Hafuurri keessaa dhumaa jira. Akka guutuu addunyaatti kufaatii guddaa keessa seenee jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa
kufuu keessaa kan dabreen imbaasii Minnesota tillee cufee jira jechuudha. August 15 irraa jalqabee imbaasiin konsularri kan Itoophiyaadhaa kan Minnesota keessa jiru. Konsularri Itoophiyaadhaa kan Minnesota keessa jiru. August 15 irraa shaantaa isaa fudhatee gara booleetti imalaa jira. Konsularri Itoophiyaa kan Minnesota keessa jiru. Asirraa kabajaadhaan nuti kadhannee dadhabne ammaan tanamoo dirqiidhaan osoo hin jaalannetti hojii dhaabsifamee Minnesota irraa gara biyya isaatti godaanaa jira jechuudha. Kuni salphina guddaadha isaaniif. Oromoodhaaf kun injifannoo guddaa. Alhamdulillah warri diasporaa jiran, warri biyya keessa jiran, warri ala jiran, warri biyya keessaatis galatooma isin jenna. Uummanni kun nu dhageeyuu didan. Isin dhageeyuu didan. Abbootii gadaa dhageeyuu didan. Abbootii amantii dhageeyuu didan. Imbaasii san dura dhaabbannee nuti kabajaadhaan kaleessa kadhachaa turre. Jarana mootummaa kana dogoggoratti isin oofaa jira. Jireenya keessan kan addunyaatti illee balleessaa jirtanii. Jarana hawaasatti gaddeebi'a waan biraa yoo dadhabdan nuti wal fara isinii banna jenneen mootummaa Ameerikaa kadhannee takkaamoo nuti maallaqa walitti baasnee sadaqaa walitti isinii buusnee Ameerikatti isin jiraachisna. Soba mootummaa Itoophiyaa kana deeggaruudhaaf karabaattaa uffattanii imbaasii Itoophiyaa keessa hojjechina jettanii hin kijibnaa jechaa turreen. Mootummaa piphee jechuun mootummaa kijibaadha. Mootummaa soba malee dhugaa hin beekne. Mootummaa nama nyaatu malee hawaasa nyaachisuu hin beekne. Mootummaa piphee jechuun mootummaa afaan guuttatee onnee isaa dhootaa mataa ol qabataa kijibaan gartee dhaaddatu. Dheengadda waan baacaan jee ni yaadattan. Waraana Itoophiyaadhaa kan warri Tigraay booje hawaasni bilisummaa Tigraay baasuudhaaf booje kun kijiban hunjee jechuudha. Nama kumaantamiin lakkaa'u makiinaadhaan fi'anii dillisuun akkamitti boojeema rabbi sodaadhaati. Uummata keenya namoonni nagee qabdan biyya tana yoo waraanaa fi mootummaa phiphirraa rabbi isin dandeessee harkaa fuutan malee kufaatii guddaa mootummaan TPLF mootummaan Tigraay hogguu lama nurratti bilisoomee jira. Hogguu sadaffaa akka nurratti hin bilisoomne hadaraa rabbi horii biyya keessa jirtan dammaqinsaan ka'a. Mootummaan Tigraay hogguu lama nurratti bilisoomee jira. Osoo nuti amata 50 ol bilisummaa tanaaf dheebonnu dhumaa jirru. Kanaafu osoo nuti lubbuudhaan jiru arrallee osoo nuti gartee bilisummaa teenyaaf asii dhumaa jirru mootummaan TPLF takka mootummaan Tigreedhaa dhufee hogguu sadaffaa nurratti akka hin bilisoomne. Jaran kunis diina keenya sunis diina keenya. Kanaafu dammaqinsaan uummanni Oromoo waloodhaan kan biyya keessa jirtan ajaja alaa osoo hin eeggannetti diasporaan qabeenyaan yaadaan isin bira dhaabbachuu dandeenya. Qabsoo isin jalqabdan achi isiniif finiinsuu dandeenya malee qabsoo teessan asirraa achitti hoogganuu hin dandeenyu. Kana hubadhaa. Namni qabsoo achi keessaa wal masakee, wal dhagahee, wal jala deemuudhaan qabsoo san finiinsee bakkaan gahuu danda'u isin qofa. Dhugaa keessan godni nama keessa jiruuf ifa waan jettu Oromoon namni qabsoo tana galmaan gahuu danda'u isin qofa. Mootummaan Itoophiyaadhaa phiphiin kufaatii guddaa keessa seenee jira. Kasaaraa guddaan imbaasii 30 ol kan ala jiru cufsiisuudhaa kanaa olii hin jiru beeki. Oromoo mootummaan Itoophiyaa waan ati boru nyaatullee si dhabsiisu jira. Waraanni kun ni dhuma. Waraanni kun gaafa dhume wal nyaatuun hawaasni deebi'ee wal balleessuun isaa waan hin oolamneef ammaan tana daddattanii waboo bira dhaabbatuun, waboo gargaaruun, waboo utubuun, waboo jiraachisuun akka malee Oromoo fi Oromiyaadhaaf barbaachisaadha. Akka malee plan N yoo fashalle plan B dhaan fashaluu hin qabu. Plan N Oromoo fi Oromiyaan dammaqinsaan waloodhaan tokkummaadhaan kaatanii falmattanii mormii teessan karaa nagayaatiin itti fufsiisu. Karaan kun fashalee jennaan waboon utubamuun, waboon deeggaramuun, waboon tumsamuun dirqama keenya Oromoo fi Oromiyaa baraaruudhaaf. Oromoo fi Oromiyaan arraan tana waraan inni qabu waboo qofa. So plan N
ummanni Oromoo bakka takkaa dammaqee ka'aa yoo hin jiraanne. That's our first plan, plan A. Karoorri keenya kan jalqabaa karaa nagayaatiin qabsoo teenya itti fufu. Karaa nagayaatiin mormii teenya itti fufu. Karaa nagayaatiin ummata hidhaa jiru hidharraa baasisuu danda'u. Karaa nagayaatiin karaa dippiloomaasiitiin itti fufu. Garuu yeruma hundaa'u qabsoo gizee gaggeessitu waan ittistullee qabaachuu qabda. Ummata keenya karaa nagayaatiin kan mormii gaggeessaa jiru yoo ajjechaa fi hidhaa fi gidiraa fi gadadoon irraa hin dhaabbanne waraana ummata keenya ajjeesaa jiru miidhaa jiru waraana akkasii fakkaata akkasii qabaannee utubuun tumsuun dabeessuun dirqama keenya. We have no third option. Filannaa sadaffaa hin qabnu. Filannoon lama qofa. Qabsoo karaa nagayaatiin finiinsu itti fufu. Walii haa gallu. Karaa nagayaatiin yoo dadhabne karaa ibiddaan ifirraa itti deebisu. Ibiddaan ifirraa ittisu. Ibiddaan deebisan. Dhaggeeffadhu. Karaa nagayaa filanne dilarraa. Sanii isin jaagaa kanaafuu dhaamsi guyya guddaan arraan tana kana jajjabaadhu wal jajjabeessi. Mootummaan amma jiru kun keetii miti. Period. Mootummaan amma jiru kun ka Itoophiyaatillee miti. Period. Mootummaan amma jiru kun mootummaa maafiyaadha. Mootummaa gaangistara. Mootummaa garaa isaa guuttatu malee waa takka illee wanni hin jenne. Kanaafuu dhaamsi irraa maayyii immoo warroottan bishaan Abbayaa bishaan guunnee jirra akkana goonee jirra mixirqeshoo goonee jirra akkana horii jettanii gammadaa jirtan. I'm very sorry for you. Hedduu nama gaddisiista. Hedduun si gadde. Mootummaa ummata Oromoo hidhee ummata Oromoo burjaajisee ummata Oromoo miidhaa jiru ummata Oromoo nyaachaa jiru ummata Oromoo balleessaa jiru ummata Oromoo akka malee godhaa jiru mootummaa akkanaa kanaati. Bishaaniif isa dinqisiifachuun gabbaatee ummata inni hidhaa jiru ummata ajjeesaa jiru irraa rakkoo dhaabi jechuun sitti ulfaattee bishaan inni akkana godhe jettee gizee gabbaatee barreessitu gizee gammaddu footoo bishaaniifaa gizee maxxansitu. Atiin kuni addunyaa keessa jirta moo addunyaa biraa keessa jirta duraan dursee? Fayyaa qabda moo rakkoo qabda duraan dursee? Namuma qabda moo bineensummaa qabda duraan dursee? Islaamummaa ni qabda. Namuma ni qabda. Fayyaa ni qabda. Amantii hordoftuu ni qabda. Dhugaadhaan ilma namaa taatee baatii sagalitti Rabbiin haadhateetirraa akka dhalattu si godhe Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Yoo fayyaa qabaattee jiraatte jireenya namaatu dursamoo? Jireenya namaatu dursamoo? Mootummaatu dursa? Wayin si gaafadha. Jireenya namaatu dursamoo? Wayin si gaafadha. Mootummaatu dursaa? Nama jiruutu mootummaa qabaatamoo? Qoy jechuun mee akkitti yaaddu naa himi gaa? Mee akkumatti yaaddu naa himi? Mootummaa ummata ajjeesaa jiru. Mootummaa ummata hidhaa jiru. Mootummaa ummata keessa hamaa jiru. Mootummaa akkasii akkamitti faarfatta? Mootummaa akkasii akkamitti faarfatta? Callisuun keessiif hin caalu maaliif seenaa keessatti bakka hamaaf keessa? Very sad. Ay. Kanaafuu ani hin beeku mootummaan kun waan isin nyaachise mootummaan kun waan isinii kenne takka kenniin isin fudhattan buna dhuguu dhabuu ni maltan yeroo waan san barreessitan takka yeroo waan san dubbattan. Kanaafuu please yoo buna dhabiinsarraa akkas taatan buna dhugaatii feesbuukitti irra baha malee osoo buna dhugne waliin beena. Bishaan mootummaan akkana nu godhe jettee mootummaa dinqisiifattee numa Rabbiidhaaf galata naa galchita. Azaaba keessa teesseeti. Mootummaa azaaba keessa si kaa'ee ummata kee. Namni hidhaa jiru kun obboleeyyan keetii miti. Haadha keetii miti. Intala keetii miti. Obboleessa keetii miti. Abbeeraa keetii miti. Adeera keetii miti. Eessuma keetii miti. Habooteetii miti. Addaadaateetii miti. Kan manni hidhaa keessa jiru. Manni hidhaa Itoophiyaa bar afaan Oromootiin bar
achi keessatti bar afaan oromooti gaggeeffamaa bira wanni hundinuu finfinneen silaa ta oromooti yaamtimi mana hidhaa ka finfinnee jirutu ka oromoote wanni si hagalu finfinneen silaa ta oromiyaati magaalaa gudditti oromiyaa jaamti finfinneen garuu finfinneedhaan miti oromiyaa finfinnee keessaa qabeenyi oromoodhaan raantana mana hidhaatte qooda akkasii osoo qabdu akkamiin mootummaa akkanaa kana deemtee afaan kamiin deeggarta rabbii sodaadhuti finfinneerraa waan takka hin qabdu ati shunkurtiin qabdu finfinneerraa waan biraa dhiisiti wanni ati finfinnee keessaa qabdu mana hidhaa qofa obboleessoo ati namtichi oromoo namtittiin oromoodhaa ta mootummaa kana deeggaraa jirtu namni akkanatti xiqqeenya akkanaa keessa jiru akkamiin mootummaa kiyya baga bishaan kana gartee nuuf guuttee jedhee mootummaa kana dinqisiifatee farfata duramee deemiti obboleessoo finfinnee ummanni bar manaan miti gojoodhaan miti biyya guutuudhaan waliif dabarsaa jira ormi ati immoo mana hidhaadha wal dhaalchisaa jirta finfinnee keessatti billaa aleek xiqqeenyi kanaa olii eessa jira obboleessoo finfinneen ta oromiyaatii jettan finfinneen magaalaa gudditti oromiyaatii jettan finfinnee keessaa wanti isin qabdan immoo mana hidhaa qofa finfinnee keessaa shunkurtiin qabdan shunkurtii mana hidhaa qofa qabdan afaan guutuudhaan meeqa biraa sabni biraa mootummaa kana haa dinqisiifatu yoo barbaade sabni biraa mootummaa kana haa faarfatu ati kan oromoo kan keessattuu laa ilaaha illallah jettu kun haganallee xiqqoo haa xiinxalu waa hubatu wallaalte rabbii sodaadhaati yoomi ati manni hidhaa kee manni finfinnee keeti manni hidhaa keeti mana diinaa siitee finfinneen tan oromiyaa tan taatu yoomi dhiro bar arraan tana finfinneerraa wanni ati qabdu yoo jiraate masaraa mootummaan qabdu wanni ati qabdu finfinneerraa mana hidhaa qofa period majlisa kan gartee finfinnee keessa jiru keetii miti masaraan mootummaadha kan keetii miti dachiin finfinnee keessa jiru keetii miti karaan finfinnee keessa jiru keetii miti finfinnee keessatti afaan oromoon dubbatamu finfinnee keessatti bakki afaan oromootti dubbatamu mana hidhaati that's it mana hidhaa qofa kan oromoon Itoophiyaa keessaa qabdu wanni keessaa finfinnee keessaa very sad keessi kiyya madaadha yeroon akkana isin jiru kana keessaa bahu nama dadhabeetu alhamdulillah mootummaan Itoophiyaa kunno bishaan abbayaa nu guutee jirata are you okay my brother are you okay obboleessa kiyya kana waliin dhalattee illee taatu fayyaa qabdaati moo itti dhihaatte fayyaa qabda moo itti dhihaatte qoy I'm very sad wallahi edduun sii gadde abbo very sorry how come mali siyaasaan ati takkaammoo malli ati kijibdee jiraattuuf kan ummanni keenya moo dhumaa jiruuf wabo inshallah bilisummaratti wala garra ni dhufna aizo ni dhufna itabatu allen jeena bo wabo baka jirtutti nageesti yaa ta'u akkasiga ajarat turti gari akkasitti gaa ummata dhiigatti kaasna waan biraa godhuu dadhabnu gaa haganuma sukkaraa fi dhiigatti kaasneetuma deemuudha as jedhaa iyyitee maraattee kuttee bar haganuma obsuu dadhabdeeru kofiyyummaan kunu qoricha budaati bar kofiyyummaan kun qofti nuu isiif gaadha bar nama kofiyyaan kun iyyisiisu waan biraatiin maal jettaati kofiyyaan kun isi iyyisiisu uccuu kana moo wanni irraa hin bitee kana kan inni fadhee jiru obboleessa keenya mul'ataa jaanii ni beetanii as deelii fi
wanni kana gubbaa sempoliti mana huccuu qaba isarraa hin bite kana oromoon qabeenya keessan guddisa huccuu aadaa isarraa bitadha kanamoo balisa kiyya saahiba kiyyaatu na ergee Nairobi irraa maqaan isaa Ibrahim Mustafa dhaan isaa inshallah barra waan biraadhi si bar pipi bar kofiyyuu matanaatu bar isi iyyisaa bar ni iyyiti bar amma Facebook irratti ilaal uli higat gootee bar kofiyyaatti natan irraa maraattee bar qoricha budaatiin sin jeegartaa laal ija teessan ta ijaan nama dirtan san gartee summii saniif dawaadha tun summii saniif illee dawaa rabbi isin haa qajeelchu isin awaaruu dhiiseetiin jira rabbi isin haa qajeelchu wallaala keessa jirtan kana keessaa rabbi isin haa baasu xiqqeenya isin keessa jirtan kana keessaa rabbi isin haa baasu kanallee irratti isin dabalawno ይሄም ይሁንላችሁ ማልጋ ማለርወድ ሜቲ ቆሜ መራዱ ሜ ኢ ጂኒን ሲከሰ ጅርሱና ኢቱ ኢይደም ናም namni fayyaa qabu qofaatu aseena namni fayyaan qabne baas jala maaliif warri dhukkubsatu yoo seene oo kana argu ni maraata keessaa iyyitire qoricha budaa agarte qoricha budaati kunilleen imamata godhannaa bana here we go man ay pipi mal gona ga bara isin irratti mudi qabnuutu dhufe I'm very sorry mudi isin raqabanna ayyaana keenya isin wali nakana mudi qabachaati bashannana firra akash gaawo garan shaaguwatu nagena jaradu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tiko ko faltani mi ingaw isinif niga mongo ninde magafara nigati ittima turrebeta motumman kun keessanii miti jalaa hafaadha ittimne amma ganaa booru xayyaara kaafatteeti biiti takkalleen isaan fudhachuun deessan waan sayoo keessa abiyyiin biyya barbadeessee oromoo fi oromiyaa luqqaasee caccabsee daaraa godhee achi keessaa xayyaara tokkoon bahuudha dhugaan siima sitin kijibu kanaafuu oromoon ammaan mala dhawdhu keessattuu warri isa jala gartee deemtanii shubbisaa jirtan daddafaati mala dhawdha haalli amma mootummaan Itoophiyaa keessa jiru baatuma shanii fi jaanaa kan it's gonna be very disaster hedduu sodaachisa kanaafuu sidaameetiin jira daddafa mala dhawdha imbaasiin Itoophiyaadha soddomii ol tuutu ammaan tana ugguramaa jira amiin cufamaa jira kuni humaan taanu ja'anii kaleessa dhaaddataa turan maalleen Itoophiyaa maalleen Ameerikaadha waa takka maallaquma sadaqaa Ameerikaa nurra hafa jechaa turan jechuu kaleessa kun olaal arraan tana akkam tahan hatta imbaasii tokko damooza nama tokkoo kafaluu dadhaban qonsularra keessatti damooza nama tokkoo kafaluu dadhaban jechuu yoo akkam fagaatee amatatti kuma 20 kuma 30 faadha damoozni nama tokkoo $1 hagas takka kafaluu dadhabaniif irraa cufu seenan asbaanii kaleessa jaanii dhaaddataa turan duqeetii takkaamoo daqiiqaa sadaqaa mootummaan Ameerikaa nu kanu qofa nurraa hafa maaltu nurraa hafa jechaa turan jechuu kunno bishaan abbaayaa fi isaantu walitti hafe jechuu hedduu dhaaddatan hedduu booddeen warra dhaaddatu xiqqeenya duuba aboo jara keenya rokkeetiin keenya itti fufaa jira warri waa'ee rokkeetii irraa na gaafattan rokkeetiin keenya itti fufaa jira rabbiin gaa dhugaa isin haa agarsiisu
dhugaashin itti hamullisu tokko nu haa godhu yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu amri jabaatti hunda rabbi nu haa laafisu rabbiin waboo keenyaas irree haa ta'uuf malaa'ika isaatiin rabbiin irree haa ta'uuf dhugaa Oromoo fi Oromiyaatiif warra dhamaa jiruuf warra rakkataa jiru rabbi isaa waliin haa jiraatu kan ala keessa jirus kan biyya keessa jirus kan dirree qabsoo jirus kan dirree manaa keessa qabsaawaa jirus rabbi isii waliin haa jiraatu jabeeysa jajjabaadha hagamuun isin dhamagaa rabbiin hidhamtoota keenya dharaan wabaasu turtii gaarii wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in